Akkam jirtan hordoftoota teenya kabajamoof jaallatamoo guyyaa har'aa sagantaa baay'ee gabaabduu miidhagduu taate barnoota hedduu kan irraa argannu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Arboor onlaayin iskool wajjin hanga xumuraatti turtiin keessan akka ta'u affeerra keenya. Hanga xumuraatti waan waliin taataniif isin galateeffanna. Akkam jirtan hordoftoota teenya kabajamoof jaallatamoo guyyaa har'aa sagantaa baay'ee bareedduu fi miidhagduu gabaabduu takka qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hanga xumuraatti nu waliin ta'an affeerra keenya. Egaa guyyaa har'aa leenjii gabaabduu takka qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Leenjiin kunis baay'ee kan nu fayyaduu fi ofii keenyaa cimnee jabaannee dalagaa kamirrattuu hojii kamirrattuu iyyuu akka of dandeenyuuf kan nu tajaajilu jechuudha. Mata dureen leenjii keenyaarraa hafuurri kee akka cimaa yookiin immoo akka jabaatu yoo barbaadde wantoota murteessoo ta'an 9 kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Wantoonnan 9 kana boodarra gara xumuraatti boonasii wanta tokko kan isiniif dabalu ta'a. Jalqaba irratti inni nuti ilaallu isa kurnaffarraa isinii haa ka'u. Hafuurri kee akka jabaatuuf wantootan kurnan ati raawwachuu qabdu. Inni kurnaffarratti argannu ati qalbii irrarraasiin yookiin mootiyyuu hin hafiin jechuudha. Yookiin qalbii irrarraasuun hin hawwii baay'isuun yookiin immoo qalbii irrarraasuun wantootan hafuurri keenya akka laafu taasisan keessaa isa tokko jechuudha. Waanuma argine hawwii qalbii irrarraasu kajeeluu jechuudha. Kanaaf hin kajeelin, hojjedhu, dalagii agarsiisi. Inni 9ffaa irratti ilaallu diduu baradhu. Ilmi namaa jireenya isaa keessatti yeroo hundaa tole kan jedhuu fi wantootan gara isaa dhufan san tole jechuudhaan yeroo hunda kan fudhatu yoo ta'e wantuma kam irrattuu iyyuu namni sun nama hafuurri isaa laafaa ta'a jechuudha. Yoo immoo diduu baratte yoo ati cimaa taateetiin kan hin fudhanne kan baay'ee cimaa taate waan san yaada san hin fudhanne taate wanta ijoolleen naabiiti siin jettu wanta namni tokko naa godhu siin jedhu hin godhu hin ta'u yoo ati ka jettu taate hafuurri kee baay'ee cimaa ta'a waan ta'eef. Kanaaf hafuurri kee cimaa akka ta'uuf diduu baradhu. Gara 8ffaatti kan deemu ta'a jechuudha. 8ffaa irratti kan ilaallu wantoonni hunduu akka dabran baradhu. Wantuma kamiiyyuu dalagii jireenya kee keessatti wanta kamiifiyyuu of kenni jireenya kee keessatti waan kamiifiyyuu kutadhu jireenya kee kanarra sitti ulfaate kanarra qormaati sitti baay'ate chaalenjiiwwan guyyaa har'aa keessa dabartu ilaalteetiin abdii hin kutatiin wanti hundi ni dabra waan ta'eef hafuurri kee akka cimu hafuura jabaa akka qabaattu wantootan kurnan godhuu qabdu keessaa inni 7ffaan isa kana jechuudha. Wanti hunduu akka dabru beeki. Guyyaan kaleessa har'aa miti. Kaleessis dabree jira. Har'is dabruun isaan oolu. Kanaaf cimaa ta'iitii jireenya kee gammachuudhaan itti fooyyessi. 7ffaa irratti haa ilaallu. Uumaa kee yookiin immoo uumama kee raajeffadhu. Wantootan naannoo kee keessatti argitu mudannoowwan naannoo kee keessa jiran tokko isaa raajeffadhu. Tokko isaa dinqisiifadhu. Namni wanta naannoo isaa keessa jiru yookiin immoo wantootan jireenya isaa keessatti isa mudatu dinqisiifatu yookiin immoo ilaalu yeroo hundaayyuu cimaadha. Raajeffachuun halkan ala bahi. Yeroo dukkanaa yeroo namni hin jirre san urjii haa warratti argitu guutuu isaanii ilaali. Iddoowwan gaggaarii iddoo uumamaan bishaan dhangala'u dhaqi. Bishaan yaa'u san laali. Hafuurri kee ni cima. Hafuurri kee keessi kee jabaa ta'a jechuudha. Keessa kee haaromsuudhaaf keessa kee cimaa godhuudhaaf isa kana ka 7ffarraa kana tolchiitii fayyadami. Wanta naannoo keetitti uumama kanaan uumame dinqisiifadhu. Namni uumama dinqisiifate uumaadhas ni dinqisiifata waan ta'eef. Uumanis wanta isaaf ta'u wanta gaggaarii isaaf dabala waan ta'eef. Hafuura kee cimsuudhaaf of jajjabeessuudhaaf wanta rabbiin sii kennisan hunda irrattuu raajeffachuu fi of dinqisiisuun isa tokko jechuudha. Hafuura kee cimsuudhaaf of jajjabeessuudhaaf wantootan 6ffaa irratti kan ilaallu wanta dabreen hin seenahin kan dabreera kaleessi har'a hin ta'u harri immoo boruumii jechuudha. Harris guyyaa biraati. Kanaaf kan dabreef kan seenuuf nu yoo ta'e guyyaa keenya boruu ni balleessina. Guyyaa keenya boruu mootu akka hin fayyadamne nu taasisa jechuudha.
Kanaaf kan dabreef hin seenahin. Kanarra irra jirtu fayyadami. Jireenya kan kee har'aa cimsii qabadhu. Nama jireenya har'aa irra jiru cimsee qabatee fi itti gammadetu jireenya isaa isa boruu san gammachuudhaan jiraata waan ta'eef. Hafuura kee cimsuudhaan, hafuura cimaa qabaachuudhaaf, onnee guutuu qabaachuudhaaf, ati nama cimaa ta'uudhaaf, nama bira yoo ga'e paaworii jabaa qabu ta'uu yoo barbaadde isa jahaffaa kana kan dabreef hin yaaddahin. Wantoota hafuura kee cimsan kurnan keessaa jahaffaarra geennee jirra. Isa shanaffaatti yoo gadi siqnu fedhii keessaa ifatti beekuu yookiin immoo ibsachuu danda'e. Keessa keetii maal barbaadda waan feetu san ol baasee ibsadhu. Namni keessa isaa maal akka barbaadu, maal akka fedhu ol baasee ibsatu yeroo hundaayyuu mo'ataadha. Hayyoonni hedduun maal jedhanii yakkamaan mana yakkaa dhiyaatee himachuu yoo dadhabe innummaan iyyuu yakkamaadhaa jedha. Yakkamaan sun garuu dhugaadha yakki kan isaa ta'eetiin caaleetiin yakkasaa yoo mormate ta'e keessi isaa san baasee himuu isaatiin ni mo'ataa jedhan. Fedhii keessa kee ifatti beekuu yookiin immoo ibsachuu qabda. Namni fedhii keessa isaa of beekee jireenya isaatiif boo'icha yookaan kan nama biraa ajaju ta'a jechuudha. Yoo keessa isaa san beekee hin fayyadamne ta'e nama biraattu isaan deema ta'a jechuudha. Fedhii keessa keetii cimsitee hafuura kee cimsuudhaaf inni afuraffaa irratti argannu gara ofii keetii xiyyeeffadhu. Namarratti yeroo akkas jettu gara kee hoo maaltu jira beeki. Yeroo nama tokkoon ati jettuun sadiin gara kee jiran kanaaf deebii deebisuu qabdu. Ilmi namaa yeroo hedduu wanti kufuun inni guddaan namarratti xiyyeeffannaa gooneetiin jiraanna waan ta'eef. Ibaluu rakkina kana qabaa, ibaluu hir'ina kana qabaa jenna waan ta'eef. Ani hoo hir'ina maal qaba? Ani rakkina maal qaba jennee of ilaaluun dirqama ta'uu qaba jechuudha. Hafuura kee cimsuuf, jireenya kee miidhagsuuf, waldaa yookiin immoo dalagaa jirtu keessatti hojjettoonni dhaabbata jiraatanis itti akka gara ofii keetii cimaa ta'e. Isaan achi keessa jiran sun gara kee akka xiyyeeffannaa godhaniif cimaa ta'e jiraadhu jechuudha. Hafuura kee cimsuudhaaf, eenyummaa kee jabeessuudhaaf Arbor Online School like, share, subscribe godhaa. Arbor Online School barnoota beekumsaa fi leenjii garaagaraa qabatee isiniif dhiyaata. hafuura kee cimaa godhuuf horaa bulaa. kurnan armaan olii keessaa sadaffarratti argamna. Sadaffarratti badii kee fudhachuuf yeroo hundaa qophii ta'i jedha. Namni badii ofii qophii ta'eetiin fudhatu yookiin immoo badiin kun kiyya jedhee dhiifama nama biraa gaafatu yeroo hundaayyuu hafuurri isaa cimaadha jechuudha. Hafuura kee cimsachuuf badii kee fudhachuun dirqama ta'a. Kurnan armaan olitti dubbadhe keessaa inni sadaffaan badii ofii fudhachuu akkuma ta'etti namni dhiifama nama gaafatu yeroo kamuu hafuurri isaa cimaadha waan ta'eef. Nama kamiyyuu iddoo kamittuu yeroo walitti dhuftan hafuura keessan cimaa godhuudhaaf badii keessan san fudhachuun yookiin immoo of to'achuun cimina guddaadha waan ta'eef. Kurnan keessaa hafuura kee cimsuudhaaf lammaffaan irra geennee jirra. Lammaffaan maal yoo jenne namni hafuura isaa cimsuudhaaf badii isaa fudhachuu sadaffarratti akkuma jenne lammaffaa irratti kan ilaallu namootan irraa baay'ee hin eeggatin. Ati yeroo hundaa namootan irraa kan eeggattu ta'e yoo ta'e yeroo namni irraa eeggatu sun hin jirre ati miidhamaadha waan taatuuf. Yeroo hundaa gorsa tokkoof yaada hin irraanfanne qaba. Ilma namaa tokko qarqaaruu hogguu barbaadde qurxummii akkaataa inni itti qabatu agarsiisi malee qurxummii qabdee hin kenniniif jedha. Atillee nama qarqaaruu barbaaddu yookiin immoo qarqaarsa nama irraa yoo barbaadde akkamitti akka qurxummii qabattu irraa baradhu malee qarqaarsa nama sanii tasumaayyuu hin eeggatin sin fayyadu waan ta'eef. Guyyaa inni hin jirre bakkuma teetteetti bakkuma rafteetti hafta waan ta'eef. Hafuura kee cimaa godhuudhaaf inni lammaffaan maal ture jechuudha? Nama irraa hin eeggatin. Deeggarsa namaa
akkasiif godhaniif hin baay'isin yookiin immoo deeggarsa baay'ee namarraa hin eeggatin. Kurnan hafuura kee cimsuudhaaf baay'ee si qarqaaran keessaa inni guddaan inni cimaan lammaffaa irratti kan arginu kana namarraa hin eeggatin rabbiin cinaa keetii qabda waan ta'eef ni dandeetta ni moota ni goota waan ta'eef kanaaf yeroo kamuu namarraa hin eeggatin rabbiin keessi cinaa jira waan ta'eef waaqni ati itti hirkattu hafuurri cimaan si duuba jiru kan ati isaaf jettee of gabroomsitee adda kee dachiin tuqxu gadi jettuuf kan isaaf jettee sodaa hundaayyuu mootee keessa dabartu hafuura kee kan si cimsu waaqayyoon kee yookiin immoo rabbiin kee si cinaa jira waan ta'eef. Kurnan keessaa isa hangafaatii fi isa jalqabaa yookiin immoo tokkoffaa irratti kan argannu salaata kee yookiin immoo kadhannaa kee cimsi. Namni kadhannaa cimsu yookiin immoo salaata cimsu yookiin immoo waan waaqa isaati walitti fidu san cimseetiin gaafii isaa gara waaqa isaatti dhiheessu yeroo kamuu mo'ataadha. Namoonni hedduun garuu salaata isaanii cimsuudhaan hojii isaanii irraanfatu. Sababa geessitan malee salaata qofa cimsuun kadhaa keessan saniif dafee deebii akka isiniif hin kennine taasisuu danda'a. Kadhaan keessan sun dafeetiin hojiitti akka hiikkatu yoo barbaaddan hojii xiqqoo haa ta'u hojii guddaa haa ta'u eegalaa. Hojii eegaltan san irratti garuu rabbii keessan kadhadhaa. Waaqa isin cinaa jiru jabeeffadhaa. Kurnan hafuura kee cimsuuf jedhu kanan gammaa ilaalla. Arboor Online Schoolidha. Arboor Online School barsiisuu, bashannansiisuu, leenjisuu fi odeeffannoo hedduu isiniif laatudha. Kaayyoon isaa guddaan. Baga jiraattan, baga nagaa taatan, oolmaa gaarii, turtii gaarii isinii hawwaa horaa bulaa deebanaa. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Galatoomaa nuuf jiraadhaa.